mucaa lafaa dhufa miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo loojistiksii waraana bilisummaa Oromooti jechuudha erga qabanii booda makalakaan yuunifoormii uffate poolisiin federaalaa afaan Amaariffaa afaan Oromooti miila keebanii jedhuuni itti kolfuun ni bo'a inni aadaa itti kolfusaan itti qoosu achi walakkaatti mucaa kana qaama saalaa irraa muranii yeroo dhiigi isaa dhangala'u qaama saalaa kan irraa muraniin miseensi makalaakaa kun namichi isaa ajjeesu kun saanjaa kilaashii irraa fuudhee kilaashii irraa baaseetti kan qaama saalaa bargaafadhu jedhanii qaama saalaa irraa muran ittiin deebi'u jedhanii immoo watwaachisu ittiin deebi'u jedha afaan Amaariffaatti dogoggoree jira jedhii ittiin deebi'u jedhii dubbadhu jedhuuni chimiila isaa bargaasanii qaama saalaa irraa muru miseensi makalaakaa kun kilaashii isaa dhiigaan baddee uffata mucaa ajjeesan kana tarsaasee uffata isaatiin kilaashii xaraga jechuudha. Lubbuu mucaa kanaa kilaashii isaatti gadi jechuudha. I don't know maal jennee akka dubbatuu dandeenyu hin beeku. Kana caalaa uummata keenya wani dammaqsuu jiraates maal ta'uu akka danda'u hin beeku. Gochaan sukkanneessaan riikardiin sukkanneessaan isa kana natti fakkaata Oromiyaa keessatti yeroo dhiyoo waan argaa dhufne keessaa yakka riikardii in fact akkitti abbootiin gadaa karrayyuu dhuman gochoota qawweedhaan nama fixuu namoota dargaggoota adda isaanii facaasuufa Oromiyaa keessatti raawwatee yaadachuu dandeenya garuu ammeenyi sadarkaa kanaa waraanuma Itoophiyaatti raawwatamaa jira moo ilmuma namaatiin raawwatamaa jira moo seexanatu foon uffatee makalaakaa Itoophiyaa kana keessa jira si jechiisa maal jennee akka ibsinullee baay'ee rakkataa jirra gabaasuma hojjetuuf illee maa jechoota itti fayyadamuuf baay'ee of eeggannoodhaan kan deemaa jiru viidiyoo miti jechootuma ibsuudhaaf waan kana jechoota ittiin ibsituyyuu hin dhabda so hammeenyi sadarkaa kanaa Itoophiyaan alatti bakkee biraatti ta'eeraayii jechiisa dhalli namaa walirratti waan akkasii dalaguu danda'a gochaawwan sukkanneessaa ISIS Al-Shabaab faan dalaganii yaadan sadarkaa mootummaatti qaamni biyya bulchu militariin daangaa Itoophiyaa tiksuu fi olaantummaa seeraa heera biyyatti tiksuudhaan gaheen makalaakaadha sovereignty yookiin birmadummaa biyyaa tiksuu akkasuma immoo heera biyyaatiif waardiyaa ta'udha. Kalaakaan ergama akkanaa qabu ilmoo namaa sadarkaa bineensaa gadi bineensi akkas waliin godhu bineensa jechoota ittiin waan kana ibsuun qabu rabbii uummata keenya jabeessu kadhadhaa waaqa waan biraa waan jedhu qaban.